Harreen dallaa jala maal nyaatti? Maal nyaatti? Maal nyaatti? Maal nyaatti? Gari udah gutti gore ya. Aroma nyaate biti mulle. Karo nyaate. Udah nyaate jirta. Udah yeroo afur nyaate. Afur nyaate. Ayyee dhaggeeffattootaa fi jaalattoota Boonsaa TV warreen taata hundinuu ammallee tapha kutaa lammaffaa isiniif beellamne saniin kunoo qabannee gop isinii jennee as taa'u jirra. Taphicha kana keessatti waa'ee harreeti. Dura guyyaa jalqabaa sanii harree namoonni dargaggeeyyiin kunniin nyaatanii fixan. Har'a ammoo harreen maan sunuu maan nyaatti kan jedhu sanii irratti wal gaafanna. Harreen dallaa jalaa maan nyaatti yeroo jedheen an gaafadhe yookaan namni biraan nu gaafate harreen dallaa jalaa udaan nyaatti jedha. Maan nyaatti udaan. Osoma an akkasi gaafadhu namoonni tokko tokko yoo danda'e deebisu ta'e damma jedha yookaan ammoo harreen dallaa jalaa maan nyaatti jedhee yeroo an dubbadhu kanatti inni udaan yeroo jedhu ati maan nyaatta yeroo an jedhu inni illee udaanuma yoo nyaate namichi kun gubatee jira jechuudha. Kanaaf yoo damma jedhee ammoo harkatee jira isatti deebi'ee nu gaafataa jechuudha. Kanaan qophooftanii jirtu? Qophooftanii asiin jalqaba jechuudha. Qophoofte? Harreen dallaa jalaa maan nyaatti? Maan nyaatti? Maan nyaatti? Maan nyaatti? Harkatee jira. Damma nyaatee jira. Damma nyaatee jira. Harreen dallaa jalaa maan nyaatti? Maan nyaatti? Maan nyaatti? Maan nyaatti? Maan nyaatti? Maal nyaatanii jette? Yeroo sadi nyaatta. Isin yeroo sadi nyaattanii jirtanii isatu moo'ee gale. Isa argatee harka kennaaf yeroo adda isiniin baasu nyaattanii maal adda isinii baasa walumaan nyaadha. Bareeda. Isa moo waan gale waan ta'eef isa nu gaafata. Haa gaafadhu an ta'e. Harreen dallaa maal nyaatti? Udaan. Maal nyaatti? Udaan. Maal nyaatti? Udaan. Maal nyaatti? Udaan. Udaan nyaata inni. Yeroo tokko udaan nyaata. Yeroo tokko nyaata. Suutuma nyaate. Suuta nyaate malee. Udaan nyaate moo nyaate? Buddeessitee Udaan nyaate. Nyaate. Hayyee hordoftoota Boonsaa chaanala Boonsaa TV warreen taataniif warreen isa jaalatan hundi keessanuyyuu kun onlaayinii irraa akkuma nu daawwataa jirtanitti kutaa lammaffaa harreen maan nyaatti kan jedhu udaan kan jedhu udaan hedduun keessanii nyaatanii uf arganii jiranii jarri warri damma nyaatee itti makatellee ni jira akka kiyyaa kun faati udaanuma nyaatee jira jechuudha. Kanaafuu akkuma nu hordoftanii kutaa sadaffaa yeroo biraatitti kan itti isinii deebinu ta'a yookaan tapha biraatiin kan wal agarru ta'a. Kanaaf qopheessinee akkanatti kan isinii dhiyeessine ani Guutoo Duulootii fi kunoo Boonsaa TV jedhamu akkanatti qopheessine shampaa isin goonee jirra. Yeroo hundaa'uu nu dhageeffachuudhaaf qophii keessan xumuraati amala keessan fuula keessan faa garaa keessan shaa godhaa nu eeggadhaa isiniin jenna galatooma. Xumurre jirra galatooma.